Amma wangeelaawi maal dubbattu waa'ee adeemsa karaa kana? Namni kana hundumaa arguu fi hojii wangeelaatiin murteeffate ta'uu qaba. Iddoo tokko taa'ee yoo wangeela lallaba jedhee wangeela lallabuun iddoo tokko taa'anii miti. Macaafni qulqulluun deema bakka hundumaatti macaafa qulqulluu lallabaa kan jedhu barreeffamu waan jiruuf. Nus immoo kanatti qooda hirmaachuun gaariidha jechuudha. Guyyaa irraa kanallee carraa argannee iddoo kana dhufnee wangeela lallabuudhaaf biyya yambal gaaramanii jedhamu kana cooci jala jechuudha. Foxxoqaa meeqarra dabarree iddoo kana geenyee jirra jechuudha. Kanaaf egaa guyyaa har'aa galgala bor akkasumas amma duraa sammata guddaa kana wangeela lallabnaa namni hundumtuu kana arguun immoo barbaachisaadha. Namni hundumtuu xonneeffatee haa ka'u. Guyyichis gara dhumaati waan ta'eef namni hundumtuu wangeela lallabuudhaaf isa xumuraa murteeffatee haa ka'u jedhee naaf qaba. Waaqayyo guddaa si eebbisu attamii dadhabbiin qabu karaan kun attam? Dadhabbii qaba. Garuu immoo dadhabbii keenya gooftaatti herregannee deemnaa jechuudha. Malee dadhabbii qaba, gaara qaba, dachaa qaba, waashaallee utaaluu qaba, dhagaan illee gufachuu qaba. Hundumaa tattaaffannee gooftaatti abdannee deemnaa jechuudha. Waaqayyo guddaa si eebbisu. Anis obboleessi keessan faarfataan addunyaa wangeelaawwii nama waaqayyo nama jaallatamaa kanaa wajjiniin bu'aa bayii guddaa kana keessa dabarree lafa onaa duwwaa baay'ee keessa qaxxaamurree amma yeroo kana yerootti gara lafa nu barbaachise lafa sagantaa sana qaata geenye jechuudha. Waaqayyo nu gargaareera maqaan isaa eebbifamu jechuudha. Kunoo haalli jiru kana fakkaata. Gooftaan baay'ee nu gargaareera. Egaa gaafa hojii waaqayyo hojjetan of murteessuu nama gaafata, of nama gaafata, kutannoo nama gaafata jechuudha. Amma ammaatti adeemsa lafa fagoo ammana guddatu waaqayyo nu gargaaree kunoo amma gara sa'aatii 11 walakkaa akkas deemnee lafa amma kana deemnee adda nageenye irraa gooftaan nu gargaareera. Biyyi nu keessa jirru kun biyya Yambaliin jedhama. Waaqayyo guddaa si eebbisu eebbifamaa. Gammachuu akkamii sitti dhaga'ama iddoo kana dhuftee faarfannaa faarfachuu keefi? Baay'ee natti tola. Waaqayyo maqaan isaa eebbifamu jechuudha. Carraa kana argadhee namoota haalli mijanneef mijates mijachuu dhiises namoota waaqayyo bira dhaabadhee faarfannaa faarfachuu koo fi gammachuu natti dhaga'amu hammam kan ibsamu osoo hin taane baay'ee guddaadha. Carraa kana inni naaf kenne Kiristoos maqaan isaa eebbifamu jedha. Waaqayyo si eebbisennaa jabaadhu gara fuulduraattis itti fufi. Eebbifamaa nama waaqayyo eebbisu gooftaa.